Kana boodatti ina kunoo akka fedhe telefoona kiyya shochoosu salphaadha ina kunoo. Tooftaan amma fayyadamuun ni jiru kan argu jirtanii. Kunoo inni kun akkana kaadhaa. FB kiyya jala seenuu yoo barbaade karaa salphatti kunoo waan barbaade seenuu ni danda'a. Karaa akka fedhachi seenuu danda'a FB dandeettan bakka kana. Viidiyoo feetanii mana feetan keessa jechuudha. Karaa kanaan telefoona dhaabbate akka itti dalagisiifattan kunoo ookee qabaa irraa bakka itti deebitu akka itti ammoo fuulduraa duubatti ooftu. Raawwataatan sabiskaayibii laayikii ergaan haarofni an qabadhee isinii dhiyaadhe kun amma telefoona isin agartan kana telefoona kuulaa bakka feetetu inuma shochu argitaniimi in tuqa hin dalagu laakiin garuu tooftaa salphaa isinii fidee dhiyaadhee jira tooftaan salphaan kana argitaniimi meeshaa kana waan kanaan fayyadamtan telefoonni shaashaan isaa waan kanatti fayyadamtan akkamitti fayyadamna keettan ammoo isin barsiisuuf nafaan haa ta'u turtiin keessan mee telefoonatti akkamitti fayyadamna telefoonni kun shaashaan isaa hin dalagu argu jirtan bakki inni tarma qofannaa shidama telefoonni laakiin nagaa telefoonni akkanaa kunniin shaashaa isaa irraa jijjiiruuf maallaqa guddaa isin gaafata waan ta'eef inuma darbitan wantoonni isin keessaa baafachuu feetan waa hedduutu keessa jira yaadannoo adda addaa suuraa adda addaa viidiyoo adda addaa keessaa qabaatan ta'a iimeela keessattuu keessa jira kan hin beekne ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu karaa salphaatti telefoona fayyadamtan qabadhee isiniif yaadee jira. Oromaatu sabiskaayibii laayik gochuu hin dagatina isiniin jedhaa. Maamila keenya ta'a. Kana ammoo kallattiin na wajjin bu'aa ana isiniin. Tamaam. Sabiskaayibii laayik nu godhaa isiniin jedhaa. Asumaan ergaa kiyya dabarfachuudhaaf kunoo bitadhee jira meeshicha kana. Meeshaan kun gatiin isaallee rakkasa karaa gabaabaatti argattanii. Warroonni yaada qabdanillee nu barreessaa nu gaafadhaa isiniin jedhaa. Yoo wanni kun kan taane taate ammoo wallaahi billahi dhibbarraa dhibbatti itti kakadhaa itti gammaddan itti amantan. Meeshaa kana kompiitaraan fayyadamanii inni beektanii karaa salphaan amma na wajjin haa ta'u turtiin keessan isiniin jedhaa. Inni kun olaa akkan itti rakkifadhu telefoona kiyya suuqadhaa. San booda diimaa naa ibsa argitanii jirtanii. Kana booda inni kun akka fedhe telefoona kiyya shochoosuu danda'a. Feetan wandiraamaa adda addaa wantoota adda addaa laaluuf salphaadha inni kun. Tooftaan amma fayyadamuun ni jiru kan argu jirtanii. Kunoo inni kun akkana kaadhaa. FB kiyya jala seenuu yoo barbaade karaa salphatti kunoo waan barbaade seenuu ni danda'a. Karaa akka fedhachi seenuu danda'a FB kiyya jala jechuudha. Argitanii miiree FB kiyya laalu jira. FB kiyya irraa ni deebi'a. Waan fedhe dhageeffachuu danda'a. Bakka fedhetti telefoonni kiyya kun akka fedhetti fayyadamuu ni danda'a. Ammallee bira tareetiin kunoo waan feetan laaluu dandeettan bakka kana. Viidiyoo feetanii mana feetan keessa jechuudha. Karaa kanaan telefoona dhaabbate akka itti dalagisiifattan kunoo ookee qabaa irraa bakka itti deebitu akka itti ammoo fuulduraa duubatti ooftu. Ergaan kiyya kun isin gammachiise sheer walii godhaa obboleeyyan keessan biraan gayaa wanni kun waan isin fayyadu telefoonni ammoo shaashaa irraa jijjiiruun 4070 waan telefoonni sun bitamuun isin gaafata jechuudha. Gatii kana ta'eef telefoona bituurra karaa salphatti waan 2000 akkanatti karaa salphatti waan kana fayyadamtaa jechuudha. Yaada qabdan koomantii jala nuu kaayaa sabiskaayibii laayik sheer akka nuu gootan kabajaan isin gaafannaa isiniin jira. Kunoo telefoona kiyyatti akkana suuqadhee akkuma nama koompitara fayyadamuutti waan fedhe laaluu danda'a jechuudha. Waan fedhe bakka fedhe seenuu danda'a. Waan fedhe nama barreessuu bakka fedhe seeneetiin laaluu danda'a jechuudha. Akkanaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.